Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu wantoota lamadha. Tokkoffaat iccitii Telegram irratti argamu tokkoon isinitti agarsiisa. Telegram keessan irratti iccitiiwwan argaman kontaaktiiwwan keessan akkanumallee faayilota Telegram keessan irra kaa'attan kontaaktiiwwan keessan wantoota waliif barreessitan kan asirratti argamu kun hundiyyuu akkaawuntiin keessan guutumaan guututti akka dileet ta'u yookaan badu beektu. Kanas akkamitti sirreeffachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota koo Telegram keessan osoo ittiin fayyadamin akka tasaa yoo kan turtan ta'e Telegram keessan akkaawuntiin keessan guutumaan guututti gubachuu ni danda'a. Kanas akkaataa ittiin sirreeffattan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo Imo irratti profaayilii keessan akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan, maqaa Imo keessanii akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Wantoota kanneen lamaan guyyaa har'aa Imo fi Telegram irratti wanta beekuu qabdan iccitii addaa ta'e isinitti agarsiisa. Hanga video kanatti nafaana turun dagatinaadha. Nageenya isin daganne. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Seef Umar App. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeechaa har'as barnoota addaatiin walitti deebinee jirra. Video kana keessatti Telegram irratti iccitii lama isinitti agarsiisa. Akkanumallee Imo irratti wantoota beekuu qabdanii fi salphamatti itti fayyadamuu qabdan tokko isinitti agarsiisa. Hanga video kanatti nafaana turuu hin dagatinaadha. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ceene warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbilaa tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda video haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf videoon kun namoota baay'ee akka dhaqqabuuf like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa. Daai gara barnoota keenyaatti ceena. Dursa irratti dhaggeeffattoota kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin Telegram keessan irratti akkaawuntiin keessan kan Telegram akka hin gubanne akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Telegram keessan yeroo dheeraadhaaf osoo ittiin fayyadamin yoo kan turtan ta'e Telegramni keessan guutumaan guututti gubachuu ni danda'a. Akkaawuntiin keessan ni gubata ni bada. So kontaaktiiwwan keessa wantoonni isin namaa wajjin barreessaa turtan hundinuu waliin gubata jechuudha. Kun ta'uudhaan duratti wantoota isin sirreeffachuu qabdan tokko isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti wanta kana sirreeffachuudhaaf dhaggeeffattoota koo bakka sarara sadii kana irratti kilik gootanii ergasii immoo gara settingii Telegram keessanitti ni seentu. Kanatti aansuudhaan immoo dhaggeeffattoota koo privacy and security kan jedhu keessa ni seentu. Itti aansuudhaan immoo dakka kana dhufuudhaan dhaggeeffattoota koo delete my account kan jedhu irratti kilik gochuudhaan asirratti sirreeffachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf isarratti kilik yeroo gootan ji'a tokkoof 1 month kan jedhu jira, 3 months kan jedhu jira, 6 months kan jedhu jira, akkanumallee 1 year kan jedhu jira. Egaa ji'a tokko irra yoo kaa'attan dhaggeeffattoota koo ji'a tokko fakkeenyaaf ji'a tokko irra godhadhee jira ani ji'a tokko irra yoo kan godhattan ta'e immoo dhaggeeffattoota koo ji'a tokkoon booda akkaawuntii keessan ji'a tokkoof osoo ittiin fayyadamin yoo kan turtan ta'e akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa guutumaan guututti ni gubata. Akkanumallee ji'a 3 irra yoo godhattan ji'a 3 booda akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa ni gubata. Akkanumallee ji'a 6 irra yoo godhattan ji'a 6 booda akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa ni gubata. Yeroo hundayyuu waggaa tokko irra godhachuu hin dagatinaadha. Waggaa tokko irra yeroo godhattan dhaggeeffattoota koo year kan jedhu kanarra yoo godhattan waggaa tokkoof akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa osoo ittiin fayyadamin yoo kan turtan ta'e delete hin ta'u. Waggaa tokkoon booda garuu delete ta'a jechuudha. Hanga waggaa tokkootti delete ta'uu hin danda'u waan ta'eef akkaawuntiin keessan salphamatti akka isin jalaa hin gubanne yookaan hin banne ji'oota kanneen irraa gara waggaa tokkootti jijjiirachuu hin dagatinaadha. Kun kan isin fayyaduuf Telegrama keessan akkaawuntii keessan kan Telegraamaa osoo ittiin fayyadamin waggaa tokkoof akka turu taasiftu jechuudha. Garuu waggaa tokko itti fayyadamtanii waggaa tokkoon booda immoo yoo kan irraa turtan ta'e akkaawuntiin keessan salphamatti ni gubataa jechuudha. Isaan kunniin ji'a tokko irra yoo godhattan fakkeenyaaf ji'a tokkoof akka tasaa Telegrama keessanitti osoo fayyadamin yoo turtan ni gubata waan ta'eef wanta kana sirreeffachuudhaan irraa fayyadama. Asuma irratti wanta tokko kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo privacy and security kan jedhu keessa erga seentanii booda asuma irratti dhaggeeffattoota koo wanta tokko beekuu qabdanii hundi keessanuu itti beekuudhaan itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Jalqaba irratti dakana yeroo dhuftan device kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan Samsung Galaxy A31 namni jedhamu kun dhaggeeffattoota koo Telegram kan koo hack godhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu nama kana ofirraa barreessuu yoo barbaadan asuma irratti kilik gochuudhaan ofirraa balleessuu ni dandeessan. Haala kanaan this devicein addaa yoo as jala jiraate device sana irratti kilik gochuudhaan delete gootanii haala kanaan akka Telegram keessan hack ta'ee fi hin ta'in beekuu ni dandeessanii jechuudha. Iccitiin lammaffaa immoo dhaggeeffattoota koo yeroo hiriyaa keessaniif suuraa tokko ergitan suuraa tokko erguu yeroo barbaadan fakkeenyaaf suuraa tokko haa filannu. Fakkeenyaaf suuraa kana nama tokkoof erguu yoo barbaade suuraa kana irratti kilik gootanii akkuma asirratti argattan add a caption kan jedhu fuulduratti waan kan jettu jirti ishee irratti kilik gochuudhaan asirratti dhaggeeffattoota koo of eeggannoodhaan wantoota hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. 3 sekendii sadii booda akka pikchariin kun yookaan suuraan isin namaaf ergitan kun baduu gochuu dandeessan. Sekendii 10 sekendii 30 filachuu dandeessan. Fiichara kana akkaataa ittiin argattanis isinitti agarsiisa. Bilbila keessan Telegrama keessan irratti dhufuu dhabuu danda'a. So view once kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan tokko ni filattu ergasii immoo nama kanaaf ni ergitu jechuudha wanta kana.
dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf suuraa kana nama kanaaf ergee jira. Al tokko namni kun suuraa kun kana erga laalee booda gonkumaa bilbila isaa irraa ni badaa jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo wantoota nama ergitan suuraan isin nama ergitan nam tokko al tokko qofa akka ilaalu gochuu ni dandeessanii. Wanta kanas itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Al tokko qofa suuraa san ni filattan, suuraa sana erga filattanii booda suuraa mafedha haa ta'u ni filattan. Ergasii immoo add caption ka jedhu irra kilik gootan, ergasii immoo view once ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan isa filachuudhaan ergasii immoo ni ergitanii fi suuraa sana al tokko namni sun erga ilaalee booda suuraan sun telegiraama isaa irraa ni badaa jechuudha. Kanaanis iccitii adda addaa irraa of eeguu ni dandeessu. Kanas argachuu kan dandeessan dhaggeeffattoota kan koo telegiraamni keessan kan kanaan dura yookaan old mode yoo ta'e isa haarawaa update gootan kanas argachuudhaaf update gochuudhaaf immoo play store irra ni seentu. Ergasii immoo telegram jettanii sarchii baarii irratti ni barreessitu jechuudha. Erga barreessitanii booda isa kana haala kan kootiin update kan jedhu yoo isinii dhufe update san tuquudhaan akka kan koo kanatti update gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo update ta'ee jira already open gochuu qofa ilaallata isin asirratti update godhaa isin jira. Update erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo telegrama keessan irratti wantoota amma isinitti agarsiise kana salphumatti argachuu ni dandeessu. Dhumarratti immoo kan isinitti agarsiisu telegiraama keessatti dhaggeeffattoota kan koo akkaataa suuraa yookaan immoo dhaggeeffattoota kan koo profaayilii telegiraama irra kaawwatan yoo ta'u kanas gochuudhaaf salphumatti sarara sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo gara settingii deemtu ergasii immoo bakka profaayilii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo asirra dhuftanii mallattoo kaameeraa kanarratti kilik gootan itti aansuudhaan immoo dhaggeeffattoota kan koo profaayilii keessaniif kan filattan ni filattanii ergasii profaayilii telegiraama keessanii haala kanaan salphumatti jijjiiruu ni dandeessu. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo imo irratti wantoota beekuu qabdan keessattuu akkaataa ittiin profaayilii imo keessanii jijjiirachuu dandeessan. Profaayilii keessan akkaataa irra kaa'attan akkasumallee maqaa keessanis akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Imo keessanii irra ni seentu. Ergasii immoo sarara sadii dhuma irratti argamu kana irratti kilik gootan. Ergasii immoo settings ka jedhu keessanii seentu. Ergasii immoo asirratti mallattoon editii ni argamti. Mallattoo editii kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo teekee footoo ka jedhu kana kilik gochuudhaan suuraa of keessanii of kaasuu ni dandeessan. Choose from album ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan gaalaarii keessan irraa immoo suuraa barbaadan filattanii irra kaayachuu ni dandeessan. Kan barbaadan asirraa filattanii kilik gochuudhaan suuraa keessan irra kaayachuu ni dandeessan jechuudha salphumatti. Akkasumallee maqaa imo keessanii jijjiiruu barbaadan asirratti sarara sadii kanarra dhuftu. Ergasii immoo settings ka jedhu irra dhuftu. Akkasumallee ergasii username ka jedhu irra dhufuudhaan maqaa keessan asirratti barreessuudhaan username keessan haala barbaadaniin jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Imoon garaagarummaa qaba waan ta'eef imo beetaa irratti illee salphumatti isinitti agarsiisa. Imo beetaa irra ni seentu. Imo beetaa fi imoowwan kuuwwan garaagarummaa qaba waan ta'eef asirratti tantamaan isinitti agarsiisa. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan mallattoo dawoo irratti kilik gootanii ergasii more ka jedhu irratti kilik gootan ergasii immoo gara akaawuntii keessanitti isin fudhata. Ergasii immoo ammas bakkuma profaayilii kanarratti kilik gootan al tokko jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argattan edit ka jedhutu isin dhufa. Asirra dhufuudhaan ergasii username keessan asirratti jijjiiruu dandeessan. Akkasumallee avaatarii keessan suuraa keessan jechuudha. Salphumatti isarra kilik gochuudhaan ergasii immoo mallattoo kaameeraa kana kilik gochuudhaan gaalaarii keessan irraa fi albamii keessan irraa fudhachuudhaan jijjiirachuu dandeessanii. Imoon garaagarummaa waan qabuuf isteeppii lamaaniin isinitti agarsiise. Imo lama irratti isinitti agarsiisee jira. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Telegiraama keessan irratti wanta beekuu qabdan hamma tokko isinitti agarsiisee jira. Keessattuu akaawuntii telegiraama keessanii osoo hin gubatin akkaataa ittiin sirreeffattan isinitti agarsiisee jira. Akkasumallee imo keessan irratti profaayilii keessan akkaataa ittiin jijjiirattan yookaan suuraa keessan akkaataa imo keessan irratti kaa'attanii fi akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo maqaa imo keessanii akkaataa ittiin jijjiirattan isinitti agarsiisee jira. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.